obboleettiin keenya asirratti argitan kuni Dubaay keessa kan jiraattu. Yaa ta'u malee nama guddaadha dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waggaa tokko guutuu demoota takka malee Araboonni hojjechiisaa jirti jechuudha. Ashamaar kafuunii hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Yaskalachi jalatti argamtanii jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo namoonni nama kana beektanii komentii yaadna barreessaa na dubbisaa isiniin jedha. Lakkoofsirree jalaa badee Araboonni illee naannoo erga biyyarraa dhufanii turanii jiru. Gin demoota malee hojjechiisaa jiru Araboonni akkuma argaa jirtan malkee ilaalaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Kanaaf dhaloonni salaalidha. Warreen ijoolleen akka carraa sheerii waliif godhaatoo warreen beektanii komentii jalatti nu barreessaa. Tarii akka carraa kan beektanuu jiraattanii hin beekne jedha. Komentii jalatti na barreessaa lakkoofsa isiniif erga. Kanaafiyyuu waan akkasiitti isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Umurii kanaan akkanatti arguu biyya Arabaa ilaala. Dubaay kan jiraatu naannoo baadiyyaati. Ijoollee shaniidha kan qabanii ijoollee shan qabnee jiru. Kanaafuu namoonni beektan adiraa keessan sheerii godhaa. Warreen beektan immoo komentii jalatti na barreessaa dubbisaa isiniin jedha. Asumarraanii egaa yoo tarii namoonni beektan jiraattaniidha fi lakkoofsa bilbilaa tireen qabanii maatiin isaanii Araboonni irraa fuutetti lakkoofsa isaan waraqata irratti barreeffatan illee waraqata irratti barreeffatanii qaban irraa fuutee kukkuttee jalaa gatte ilaala. Araboonni kifuu. Kanaafuu warreen beektanii namoonni akkatti rakkatan baay'eetu jira garuu beektanii dhugaa dubbachuuf carraan ofii kun bakka hin taane bakka nama ammallee nama dhaabdi. Kanaafiyyuu waan akkasiin jedha obboloota kooyi. Egaa warreen beektan dadaraa keessan viidiyoo kiyya kana sheerii godhaatoo tarii nama beektanitti sheer gootanii warreen beektan immoo asirratti na dubbistu. Ani immoo lakkoofsa isiniif ergaa jechuudha. Anna akkasii እንግዲህ waaqayyo maatii isaaniitiin wala agarsiisu akkanatti arguu caala wanti garaa nama nyaatu hin jiru. Dhugaa hedduu takka nagaddis beektanii yeroo nan argu baay'ee takka carraan ofii waan nama goon hin jiru. Kanaafuu nu ediree boodas ta'ee maalis ta'ee carraan ofii ar'aanii qabeenyan qabaa fayyaan qabaa jedhee ta'u ofiin jechu qabaatanis maal jedhanis waan hunduyyuu namarraa darbaa beektanii kun ireedha. Kanaafiyyuu namoonni akkatti rakkatan ijoolleen akkatti biyya Arabaa keessatti bakka baay'eedha. Isaan bichaa ishee tana qofa osoo hin taane aan waggaa 18 hojjetee hin jira. Amma isheen takkas immoo baariin keessa jirti waggaa 18 hojjedhee asuma keessaa bakka birriin kiyyaa afuu asuma keessaa na baasatoo na galchaa lubbuu kiyyaa jechaati jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Jireenyi biyyaa hambaa bakka hundatti namoonni akkanatti rakkatanii hedduutu jira. Nama tokko lamaa miti. Garuu immoo beektanii nama gurguddaa kan nama umuriidhaan deeme kana akkatti arguun baay'ee takka. Maaliif haadha ofii namni hin jaallanne hin jiru. Kanaafiyyuu walitti jabaachuu hanga dandeenyuun wal gargaarree wal bira darbuudha malee bakkeetti wal dhiisuu yookiin immoo wal tuffachuu waan akkasii kanammoo gaarii miti. Wanta qabnuun kadhannaadhaan illee haa ta'u wanta bakka harka keenya jiru wanta dandeenyuun wal gargaarree wal bira darbuudha malee bakkeetti dhiisanii yookiin nama tokko harkatee ati tuffattee bakkeetti dhiistee bira darbuun sirrii miti. Kun immoo beektanii cubbuudhallee nama tuffachuun akkasumas immoo beektanii namummaa qabeenya qabu namummaa bakka afaan masii ta'ee bakka namummaa tiiktookii kanarraa iyyuu qofa osoo hin taane namoota bakkee jiranillee namoota akkaatti ijoollee akkaatti rakkataa jirtu tanarree gargaaruun dirqama. Isinii galee
gargaaruu sinin jedhu anama fakkeenyaaf nama gargaaruu ani nan beekaa yookiin immoo nan qabaa naman gargaaraa osoo hin taane waan takkaan amma waaquma yoon kadhadhee fi tarii ani waa akka waan gargaaretti ilaalama jechuudha. Maaliif waaquma akkuma amantaa ofiitti waaquma ijoollee akka rakkataa jiran namoota akka bakkeetti rakkataa jiran kanaaf kadhannaa illee yaadachuu waan guddaadha jechuudha. Yoo dandeenya immoo waan barbaanne gargaaruun bira dhaabbachuu hin dirqama. Namoota bakka gargaaraman biloo osoo hin taane bakkitti gargaaraman ni jiraami. Namoota rakkatan namoota bakka rakkina keessa jiran namoota akkasii hanga dandeenyu kadhannaadhaan illee haa ta'uu qabeenyaan illee haa ta'uu waan hundaanuyyuu bira darbuu osoo hin taane gargaaruun dirqama siniin jedha obboloota koo. Hundumaayyuu waaqayyoon tokko godhee waan nama tokkuma godhee tume harka akka tokkoo kennee fi miila akka tokkoo kennee fi qaama akka tokko kennee fi kanaafiyyuu maaltu jira numatu immoo beektee namoonni adda wal babaase malee waaqayyoon nama hundumaayyuu tokkumaan uume jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii namoota akkanatti rakkataniif namoota beektanii ijoolleen tokko namoonni tokko hin jiru beektanii biyyaa ba'anii kan bakkeetti kufanii bakkeetti rakkatanii osoo beekan warroonni deeman suni dhugaa dubbachuuf ana akka kiyyaatti anama fakkeenyaaf nama gargaaruu fi nama hin gargaarre adda baafadheen beeka. Nama gargaaruu hin barbaanne amma fakkeenyaaf namoonni tokko osoo waan biyya Arabaa kana keessatti osoo ofiidhaaf of hin danda'in ijoollee godhattee asitti rakkattee boossan bafusum hin gargaaru. Maaliif humna ishiitii ol as teessee biyya Arabaatitti Araboonni tarii warri amma fakkeenyaaf hojii hin qabne beektanii of hin dandeenye asitti ijoollee godhattee tidaarii godhattee galii biyya keessatti godhadhoo barbaadde yookiin immoo Afrikanumatti daa'imallee lafa kanarratti fiddee as saqaayyoo namoota meeqa bu'aa asirraa dhugaa dubbachuudha. Namoota akkasii bofus gargaaruu ilaaluu danda'u haala guddaa isheetiin jedha. Maaliif osuma beektuutti seente odoo biyya rakkinaa keessa osoo biyya baqaa keessa jirtu ofiifuyyuu odoo bakka hin qabaatiin ofiifuyyuu qabeenya godhattee ofoo quuftee bakka mashiituttuu nyaattee hin bulin waan tidaarii yaaddee jechuudha. Warroota akkasiif bakka hin qabu. Namoota ijoollee biyya irratti dhufanii asitti rakkatanii asitti eenyu jedhan isaan okkee namoota humna hin qabne yoo ta'e dargaggeeyyiin har'a daa'ima wajjin rakkadhee daa'ima lama wajjin rakkadhee maaltu dhalli jedhee namni kana jedhe jira. Biyya ormaa keessatti akka rakkatu ni beeka. Osoo hin beekinillee osoo hin beekinillee yaa ta'u osuma beekuu itti seenee nama daa'ima lamaa sadii afur kun koo dhugaa dubbachuuf namoota akkasii ani sirma baay'inaa eenyu jedhanii jechuudha. Annaa akkasii namoota akkasii namoonni gargaaraman ni jiru. Namoonni harka qalleeyyii namoonni hojjetanii nyaachuu hin dandeenye namoota ija hin qabne nama meeqtu jira. Namichi humna qabu na gargaaraa jedhee yeroo bu'u sheemidha. Yeroo sana akkamitti qabeenya qabaa har'a hin badee biyya ormaa keessatti of danda'e dura tidaariidhaan dura qabeenyatu si barbaachisa. Simjittee kan ijoollee ittiin guddistu san waaqatu naa guddisaa jettee gadi guurta yoo ta'e waaqni si gargaara. Okay gin waaqa gadi tissituu of danda'uu qaba. Mataa kee danda'uu qabda. Nuti amma biyya ormaa keessatti namoonni odoo tidaariin godhatiin biyyaa ba'ee waggaa 10 meeqaa taa'u kuni jaalatee miti. Tarii ani jireenya kaleessa jiraadhe san ijoollee kee hin jiraachisu akkasitti. Kaleecha akkattan ani guddadhee akkasitti guddisuu waan hin barbaanneef akkana baradhe saditti akkan barsiisuu hin barbaanneef ijoollee tarii malee namni of dadhabee yookiin immoo
lubbuu tokkitti dadhabee waggaa 10 lakkoofsisu jechuudha. Yoo beektan ta'ee ni beektu waan akkasiiti. Kanaafuu immoo warreen immoo daa'im biyya hamba keessatti kanumaa of hin dandeenye ofiifuu kan nyaatee quufee hin bulle daa'ima 3-4 gaafa biyya Arabaa keessatti godhatu boodaas garagaree boo bafus nan gaddisiisullee maaliif osuma beektu akkasii namoonni gargaaramuu qaban ni jiru isiniin jechuu barbaadetanii viidiyoo biraatiin galchee turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura.